السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنى رمضان دمت كيسانو واي جرا كنا مكتاري في سيدو إفيو ماسيس أبو إبسا كازرت أغرتان كنا مالي ركني غرتيميغا جرا كنا جدوتي أمامي أكنتي إسان كنا غرافة چاجرو جچون كيسان هن أولمو أوكي توقفان ركن خون مالي رتي چالتو غرتيميغا هادا منا obbo Muktaarii fi Muktaar maal irratti wal lolanii maal irratti Muktaaris caaltuu tana agartee migaa namni tokko haadha manaa ofii inni kabajaami silaa garuu ga'aniis akkasitti waan kana keessa nu banne badiitame akka isiin balleessite mumkin gartee migaa akka isiin waan gartee migaa ibsaa kaasirratti agartan kana akka Sayyidoo bira dhaabachaa jiru kana jaalala isaa qabdu tokkotti akka gartee migaa jarri lamaan kun wajji jiraachaa jiranii tokkotti dhugaatiin ilaalu waan akkasiisanii garuu maaligaa suuraa asirratti agartan tanaas akkanumatti Muktaar waraansileedhaan akkanatti haadha mana isaa tumuu san qofaa miti kunis akkuma agartanii Sayyidoonis maali ibsaan anaatu jira jechuudhaan ol ba'ee qoma dadhawatee akkasitti wanni gartee migaa footoo kanarratti ta'e hundumtiisiniitu agartaniirtanii na fakkaata laaltaniirtanii na fakkaata maal jechuun keessan hin oolamu Sayyidoon gartee migaa bakka kanatti wanni inni asitti argamee fi ibsaa kana gartee migaa aboo jaartii namaa jalaa hafii jechuudhaan gartee migaa dhiyoo tanaas Muktaar akkasitti cafeexanii gurbaa namaa caccabsitanii akka malee gootanii jechuudhaani garuu har'aan tana Sayyidoon kun Muktaar cinaa dhaabbatee ibsaa kana gartee migaa ibsaan atiitu wayna godhuu danda'a jechuudhaani garuu har'aan tana jeen ati na dura dhaabbattee gartee migaa akkanatti na haasa'uu keetiifuu an hedduu takkasi kabajee saniifuu gartee migaa waan ati ammallee waa takka hin godhiniifin si kabajee akkana dhaabbachuu jira haali yaala jiru sanirratti yaa'in tun eegalamte jechuudha. Kunis akkuma agartan bakka kanatti iddoo kanatti Muktaar dhugaa akka malatti caaltuu gartee migaa waraansileedhaan feeddagee garuu badiin dilana hammaattee gartee migaa dilana jabeessitee shakkii jaarsaa fi jaartii jidduu fiddee asirra gartee migaa bakka namni jirutti akka kanatti feeddaguun tuni waan gaarii miti jaan gama kiyyaanis ammaas salama daate Muktaar hangam takka miidhame hangam takka tumame Muktaar hangam takka rakkate warreen jettanis akkasumatti hedduudha garuu Muktaar kophaa isaa waan jiru maali haadha mana ofii kana gartee migaa namni tokko osoo akkanumatti ka'ee waan hin taane irratti iyyaanne dhugaadha duraaniis waan hedduu hojjetaa turanii hedduu takka gartee migaa isiin tunis mana deemtee mana ofirraa godaantee kara mana dhiira biraa deemtee akkasitti isaan kana hedduutti waa hedduutu duraanuu uumamaa jira akkasuma Muktaaris osoo shakkiin dilli kun keessa jirtuuti har'aan tana gaawugaatii obbo Firoomsaan kun dhufee an michiyyoo tana gartee migaa har'allee borullee isii tana nan jaaladha jalaa hin hafuu hoggaati inni je'ee waan akkanaa kana gartee migaa sooshaal miidiyaa irratti ol ba'ee ummata keenya kana duratti waan akkanaa kan odeessu maali jechuudha badii guddaa qaba gurbaan kun ammaasis akkuma agartanii bika kanatti gaa Sayyidoon gurbaa kana gorsaati jira dhiyoo gartee migaa akkasitti gurbaa miskiina feeddegtanii har'aan tana garuu ati maaliifi caaltuu tana jalaa hin hafne yaada jedhu gaggeessee fi lennoo maali Sayyidoonis bika kanatti yaa'ii godhuu hin barbaadu waan kana inninis dafee gartee migaa akka xumuru barbaada garuu gurbaan dura dhaabbatu kun obbo Firoon waan inni jedhu kana hundaa'u waa takkatti fudhannee akkasuma sobaatti ilaale lennoo maali inni qaama guddina qabu kana dhugaa ibsee akka waan gartee migaa Sayyidoo miidhuu danda'utti waan hin taane haasawaa jira ammaasis Oromootanya isinis mee dubbii tana itti ilaalaati gama kanatti amma Firoomsaan kun gartee migaa jarri kun ilmaan qabanii bultii namaa oowwituu dhufee gartee migaa hogguu an ammallee caaltuu tana nan jaaladha nin fada iddoo takka gartee migaa nin du'aa fi yaada jawuu beekteen kun
Tanaafuu warraan tanaa ambika kana wanni inni dhaabbadhuu fi isiidha. Namni nama hidhuu hin jiru jechuu isaati. Dhugaadha, dhugaan jirtu kanuma uggaatii ilaaltu gartee miqaatiisi. Namni nama hidhuu hin jiru. Garuu gaa bakka kanatti uggaatii ati akkanatti mootummaa wayii ibseete moo ati maali ka jaartii namaa irratti dhuftee jaalalaan oofaa jettee minaamin jettee waan biraa mataa namaa gubbatti yaadduu fi garuu uggaatiin gartee miqaan akkanatti si ilaalu maali nama akkasitti humna qabus waan ati hin fakkaattu. Garuu bakka kanatti gorsa Sa'iidoon si gorsees dhaga'uu diddee akka nama gartee miqaa humna guddoo wayii qabuutti akka nama ifirraa dhorkuu danda'u tokkotti garuu anis akkasuma isinis dhaamsan si dhaama. Sa'iidoo kana nama qallaalatti ilaalin saayiboo kiyya gartee obbo Ibsaa Sa'iidoo nama qallaalatti ilaalin yoo si taate gartee miqaa Sa'iidoon si miti nama meeqa yooti dabalattee dhuftee ifirraa dhorka jeetii yaada. Ammaasis talamadaa ati safuu guddaarra jirtaa. Michiyyoo namaa gartee miqaa bultii namaa osoo hin diinetti bultii namaa jalaa hafuun kan kee waan dirqamaati kun maali tolaan taatus dirqiin taatus Sa'iidoo yaa Muktaar si hambisan. Garuu Muktaar waan akka malee gootanii cafayxanii fi Muktaaris gartee miqaa numa dandamataa tumessa keessan irraa akkanatti isinii naftuu isiniin jedha isiniis saniifuu ammaasiis jaartii namaa gartee miqaa bultii namaa oowwituu ta abbaa mana isiitii fi isin oowwifatanii jiran bultii namaa keessa seente akka waan takka hin laane jechuudha. Dhaamsaasumaan gaggeessuuf malee waan biraatii miti anis ammaasis tasadaffaa firoomsaa ati maali akka nama gawwaa tokkotti gartee miqaa hojii namaa keessa seente bultii namaa keessa seente bultii mataa keetii dhimma mataa keetii yaaddee jaarrachuun sirratti dirqama. Garuu kanaa miti Sa'iidoon waan hedduu keessa galee jira, rakkoo hedduu keessa galee jira. Ammaasis akkasuma Sumayyaanis gara kaaniin waan biraa irratti yaadaa jirti. Hoggaatee atis dhuftee gamanaan rakkina biraa idaatee fi maali gurbaan kun sammuu lama qabamoo? Akkuma keetitti inni kun sammuu takka qaba. Garuu har'aan tan inni wanti seeneef bika kanatti akka ati gartee miqaa jaartii Muktaar caaltuu dhiiftee dhimma kana keessaa haftuufi. Saniifuu Sa'iidoon har'aan tana gartee miqaa waan qabu inni si agarsiisuu fi garuu har'aan tanaati akka nama gartee miqaa faayidaa hin qabneetti Sa'iidoon si garafee si cafaqee bika kanaa si ari'uudhaaf dhugaa gartee miqaan akka nama tokkootti hedduudhaan gammade. Maaliif yoo jettee nama faradaa gartee miqaa nama hulaa hunda dhaabbatu nama bultii jaalala namaa hin feene nama gammachuu namaa hin feene kakka keetii kana akkasiif Oromootiyya isinilleen waan kana hedduu takkan hordofina isinin jaa nageenyaa tura. Muktaar Rabbi